Ashama akkam jirtu daawwattoota Margaa Show imala gootaa. Imalli gootaa keenya har'aaf jenne eegalee jira. Har'a istiidiyoon ala baanee imala gootaa keenyaan faana gootaa dhoofne magaalaa Jimmaatti argamu. Magaalaa Jimmaa irra kan deemneef goota barbaaduuf. Akkuma yeroo kaan irra deebinee jennu goonni waa hunda goonni roga mara. Margaa Show imala gootaa har'aaf jenne qabannee dhiyaanneerra. Faana bu'aa oomishaa fi tajaajila qabdan Margaa Show irratti beeksifachuun isiniif carraa waan ta'eef nurratti beeksifadhaa. Show bareedaa kana nu faana daawwattoota faana bu'aatii nu hordofaa. Keessummaan keenya imala gootaa irraa sab ispeeshaalistii yaala baqaqsanii hodhuu garaa fi mar'imaanii Yuunivarsiitii Jimmaati. Dooktar Dhaabasaa Moossaa. Dooktar baga nagaan gara Margaa Show'tti dhufte. Ayyee, innis baga nagaan sin argadha. Guddaa galatoomii Dooktar Dhaabasaanii. Guddaa galatoomii Margaa. Sagantaa kanarratti naaf feeruun kee anaaf kabaja guddaadha. Sagantaa kanarratti tariitii wanta baay'ee gaarii ta'an tokko uummata kanaaf uummata bal'aa kana biraan ga'uu dandeenya jedhee baay'eetti waan itti amanuuf baay'eetti gammadeera. Kanarraa ka'ee Dooktar Dhaabasaan nama akkamiiti yoo jedhame Dooktar Dhaabasaan nama waggaa 20 dura baadiyyaa xiqqoo godina Shawaa Lixaati. Aanaansaa Dirreen Cinii jedhama. Achi keessaa immoo Dirreen Cinii sana keessaa immoo baadiyyaa wayii keessa kan jirtu Rokkee kan jedhamu jirturraa ka'ee amma garuu dooktorii baqaqsanii yaaluu mar'imaanii amma biyya alaa Awurooppaa deemnee barannee dhufnee uummata tajaajilaa kan jirudha. Kanaaf jennaan Dooktar Dhaabasaan nama baadiyyaa tokko keessaa ka'ee har'a jirudha kan jedheetan. Kanaaf Dooktar Dhaabasaan ganda xiqqoo homaa hin qabne. Tarii yookaan dooktara tokko illee hin qabne. Tarii yookaan daandii illee hin qabne. Tarii yookaan bishaan hin qabne. Tarii yookaan ibsaa hin qabne. Achirraa ka'anii imala gootaa imaluudhaan amma Irooppiitti galuu immoo biyya ofii jaalatanii as deebi'u. Tole, guddaa galatoo. Dooktar Dhaabasaan firigriqiidhaan immoo qabaadhaaf, qixaaxuun, qunxuxuun kamiin guddate? Hayyee kun gaaffii gaariidha. Akkuma nama baadiyyaa tokko jireenyi koo firigriqee miti. Nama gadi qabamee guddate maatiinis kan hordofan nama immoo akka baadiyyaa tokko keessatti jireenyumti ofii isaatiif iyyuu gadi si qabee kan si guddisu. Chaalenjii garaagaraa kan si mudatan kan keessa darbitu. Uudha malee nama akka garaa ofii bahee akka garaa ofii bashannanee jedhe miti. Nama maatiif ergamee maatiif gadi jedhee sana keessa darbee as gaheedha malee nama jireenyi itti tolee jireenya daandii asfaaltii kanarra diriiraa kanarra sharari'aa guddate miti. Bu'aa bayii guddaa keessa. Inni irraanfannu wantoota baay'eesaa bu'aa bayii guddaa keessa bahee as geenyedha malee jireenya firigriqii sana hin argine. Otoo arginees tariitii har'as hin jirru ta'uu danda'a. As hin jirru ta'uu danda'a. Guddaa galatoo. Mee kan biraa jiru ijoollummaa keessatti wanta ati yaadattu waan si ajaa'ibu ijoollummaa keessatti fakkeenyaaf takka hiriyaan nama biraa afee fuudhuu qarreen nama biraa kaatee eerumuu suni qalbii nama hatuu baratanii dooyii ga'uudhaaf kaayyoo qabaachuu mee ijoollummaa naayi. Wantoonni kun hundi na mudataniiru. Achi keessaa immoo kan inni irraanfanne hin jiru. Amma fakkeenyaaf hiriyaan nama biraa heerumuu ati jettu yeroo nuti kutaa shanjaa barannu akka ammaa kana barataan baay'een turre. Mana barumsaa sana keessa nama 12-14 fa'aati kilaasii tokko keessa kan jirru. Kanaaf jennaan yerootti namni nu biraa dhiisee fuudhee galee fuudhee jira. Yerootti nutis immoo
cidha isaanii sana yoo ilaaltu si hawwata beektaa. Barumsa sana iyyuu sirraa fachiisa. Yeroo inni ani maafis hin goone isaanoo wanti sun kaayyoo guddaa fakkaate yeroo nutti si mul'atudha. Akka kana nama hidimeedhaanis maachurii ta'e miti. Kanarraa kan ka'e kan na mudate maanni kutaa shaninnaan baradhu hiriyaan koo tokko galee fuudhee obboleessi koo hanga kaas fuudhee jira. Jedha isaan faana deddeemne takka. Jedha beektaa jedha baadiyyaatti hin dhattaa mudhiidha jedhu hin dhattaa hin nyaattaa hin dhugdaa hin sirbitaa. Kanuma keessaa anis galee fuudhu malee jedheen kutaa shanitti nan dhiise barumsa. Barumsa otoo tokkoffaa bahaa jiruu tan dhiise gale. Maaf dhiiftee anis nan fuudhan jedheen. Namni hin irraanfanne jira beektaa marga. Barsiisaa Daandanaa Jifaaraa jennaan yoomillee hin irraanfadhe keessa koo jiras. Barsiisaan kuni manni keenya mana barumsaatti dhiyoodha. Amma kutaa ja'aatti. Hordofee dhufee bakka ani jiru hoottu malee mana barumsaatti deebita malee jedhee nama mana barumsaatti na deebisee dhaaba isaan bakka irra jiru kanaan nama gahee waan ta'eef mudannoon akkasii na mudatee torbee tokko mana barumsaa dhiisee galee jedhee itti deebi'ee waan ta'eef mudannoon kun mudate. Kanaaf kabajni isaa naa ga'u isaanis har'ummaa kee kanaaf. Daawwattoota keenya Margaa Shoo Imala Gootaatiin kan isin daawwachaa jirtan Dr. Dhaabasaa Moosisaa suufiin osoo hin taane kan isin beektan meeshaalee yaala baqaqsanii hodhuu yaala baqaqsanii waldhaanuu fuula isaanii hundatti xaxachuudhaan tiiktookii irraan akkasumas marsariitii hawaasaa garaagaraa irraan beektan tarii haasaa isaan dhukkuboota garaagaraa irratti taasisaniin daawwattoota miiliyoonaa ol nama argatan har'a garuu suufiidhaan arginee jirra dhimmoota garaagaraa kaasna. Mee Dooktar qophiin Margaa Shoo Imala Gootaa kun dhimmoota garaagaraa kaasa. Namni baratee lafa garaasaa ga'e goota jedha kama kiyyaan. Amma waan barataa kaasaa turte. Yoo barattu qabxiin kee akkam ture? Maaltu ture? Fakkeenyaaf baadiyyaa kana keessatti barattoota baay'een jiraachuu dhiisuu danda'u, dorgommiin baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu barataa akkamii turte daree keessatti? Daree keessatti barumsa irratti achuma dhufaa barumsa irratti osumaan qo'atiinis naa gala marga. Daree keessatti otoon qo'atiin naa gala. Yeroo nama barumsa dhiisee torbee tokkotti deebi'e kanallee daree keessa tokkoffaan bahe. Kanaaf jennaan elementarii irratti dareen jiru keessaa tokkoffaa ba'aman ture. Amma kutaa 8ttis akkasuma kutaa 9-10 immoo baay'eetti mana barumsaa Gudar jedhamutti baranne. Ani mana barumsaa tokko hanga 6tti bakka wayiitti, 8f kutaa 7 bakka wayiitti, 9f 10 bakka wayiitti, 11f 12 bakka 4tti deemeen ani kan yuunivarsiitii galuun dura maatii irraa siqnee barannee exactly challenge garuu maa inni bakkeen ture kana keessatti kutaa keessaa yeroo hunda tokkoffaan ba'a. Yeroo nuti immoo manni barumsaa amma Zeddiitti jiru hin jira. Kutaa naannoo kutaa 10. Abaacaadhaa jedhee Zeddiiragaa jeedhaan ture nama kutaa 10 jeedha. Yeroo nuti kutaa hunda keessa yeroo itti tokkoffaa ba'ee jira, yeroo itti lammaffaa ba'ee jira. Kanaaf jennaan barumsa irratti elementarii naa jirtu qo'attu amma kanaa garuu sii gala. Garuu immoo yeroo dhattee haayiskuulii galtuu hojii biraan qabdu. Maatii biraa deemtee hin barattaa. Hojiin keessumaa inni qo'annaadha. Qo'annaa kana akkasii galutti qo'attee akka tasaa yeroo hundumaa carraa keessa daree keessaa qabxii olaanaadhaan fida. Nan yaadadha. Keessumaa fakkeenyaaf kutaa 11 Ambootti yeroo barannu manni barumsaa Amboo jechuun godinni Wallagga Bahaa kan itti dhufu eessi kan itti dhufu ture. Kutaa 11ffaa keessatti nan yaadadhaa badhaasni nama tokkoof kennama daree hunda keessaa tokkoffaa kan ba'e. Ana miti jedhee akka tasaa ofis iyyaanne maal jennaan warra ittiin dorgomtu jira. Jala jalaan immoo qabxii akkanaa nama fidee jira jedhama. Kanaaf jennaan otoo itti yaadiin ani daree tokkoffaas hin taane jedhee nama tokko qofaatu badhaafama jedhama. Otoo itti yaadiin maqaa koo waamanii ana achi hin turre fagaadhee ture hin jira. Nama dhufee na waamee kottu badhaansi kan keeti jedhee beeka. Kanaaf jennaan haayiskuulii irrattis qabxiin koo gaarii ture. Qabxii gaarii daree keessaa yeroo baay'ee tokkoffaa ba'an ture. Baay'ee gaarii. Kan daawwachaa jirtan Margaa Shoo Imala Gootaati. Siif goonni eenyu? Gootummaa akkamitti ibsita?
gaaffii cimaadha marga. Gootummaan anaaf gootummaan karaa hundaanuu ibsuu qabda. Inni hojjetee bakka guddaa ga'e tokko, inni hojjete inni baratee bakka guddaa ta'e tokko, inni immoo saba kanaaf otoo ofiin baratiin qubee kalaqee barumsa kana eegalchiise tokko immoo uummata kanaa hacuuccaa jiru jalaas nan baasa jedhee kan lubbuu kenne jira. Kun hunduu anaaf goota. Jarreen kun nama tokko qofa tarii maqaa dha'uun yoo barbaachise ta'e namni lubbuu ofii dabarsee namaaf kenne caala eessattuu otoo hin sodaatin goota jechuun dandeessu warra akka Hacee fa'aa jira. Goota keenya jenna. Kanaaf jennaan gootummaan kan koo warri uummata kanaaf wareegan goota. Warra akka Hacee. Inni hojjetee gaarii godhee uummata kana misoomses anaaf goota. Inni baratee deebi'ee waan barateen uummata kana gargaarus anaaf goota. Inni aartii Oromoo ol kaasee bakka guddaadhaan gahe anaaf goota. Kanaaf jennaan gootummaa karaa garaa ibsitaa goota olii yeroo hunda kan hin irraanfanne immoo warra akka Hacee fa'aati. Nu keessaan ba'ani. Guddaa galatoom. Mee kan biraa egaa imala gootaa yookaan imala kaayyoodhaaf jiraachuu kana keessatti mana barumsaa 4 otoo yuunivarsiitiin gahin seenanii barachuu kana hunda danda'u biddeen ho'aan illee jiraachuu dhiisuu danda'a. Qorraafaa nyaatanii gaafa dhatte immoo yuunivarsiitii geesse. Yuunivarsiitii kam galte? Maaltu ture yuunivarsiitii keessatti immoo? Yuunivarsiitiin bakka guutuun Itoophiyaatti wal arguudha. Bakka namni dandeettii qabutti dhufuudha. Yuunivarsiitii kan baratte akkam ture mi'achi immoo nuuf kaasa? Ayyaa ta'u margaa mana barumsaa 4 otoo yuunivarsiitiin gahin dura barachuun amma namni tokko qe'uma isaa taa'ee amma yuunivarsiitiitti deema bakka baay'eetti mana barumsaa danuu jira waan ta'eef. Inni iyyuu chaalenjingii ture. Manni barumsaa 7-8 anaaf chaalenjingii ture. Sa'aatii 2 deemee baradhee yeroo tokko nan yaadadha. Yeroo qorri itti bu'u. Deemuu dadhabee daandii gahee guyyaan ani galee jira. Kun chaalenjii keessa dabarsineedha. Yuunivarsiitii immoo Jimmaa Yuunivarsiitiidha kan nagaye jalqabumaa bara 98 Jimmaa Yuunivarsiitii nagaye. Filannoon koos immoo ani barumsa meedisinii filadhe. Barumsa kana yeroo filattu dhugaa dubbachuun gaariidha. Barumsa kana namni barates hin turre badaanu bira. Isa dhiisiitii nama yuunivarsiitii gahee galeeyyuu ijaan arguudhaaf gammanna yeroo sana. Akka amma yeroo gabaabaa keessatti namni hunda ta'e miti. Kanaaf jennaan barumsumti hundaa olii meedisiniidha jedhama. Ani kanuma bichaa badhee itti gale. Kanaaf jennaan barumsa bakka namni barataan cimaa ta'e tokko meedisinii gale yoo dooktorii ta'ee bahe nama baay'ee gargaara kan jedhu keessa koo jira waan ta'eef kanuma bichaadha malee. Sibiilillee kan qara qabdu naa murtu jedhaniitu. Meedisinii sumnuma. Eessumaan filadhee isuma na qaqqabe. Qabxiis gaariin qaba. Isuma na qaqqabe. Jimmaa Yuunivarsiitii dhufnee gallee gaafa dhuftee galtu gaa beekta marga. Ati nama baadiyyaa sana keessaa bahee dhufeedha. Waaqaaf lafa walirraa fagaatta. Inni kaan immoo warra Finfinneedhaa maatiin tariitii akka garaa godhanii barsiisanii wayyaa uffatturraa kaatee baatee shaayii dhugdurraa kaatee garaagarummaa guddaatti. Kuni garuu kun hundumtiyyuu aktuaalii yoo kaayyoo qabaatte sin gaddabu. Sin daangessu. Kanaaf jennaan barumsa sana gaa amma digirii koo jalqabaa Jimmaa Yuunivarsiitiitti ani tuffee achuma keessatti barattoota qabxii gaarii fidanii hafan keessaa tokkoon ture. Achumaan Jimmaa Yuunivarsiitiitti hafnee sana booda immoo ammas hin filatta yaali kana. Ammas nama argattee filatta miti. Barumsi cimaa opereeshiniin kun barumsa cimaadha. Nama du'uuf ka'een fayyifta. Hin gargaarta kan jedhu jira. Kanumarraa ka'uudhaan bakka sanii yaalu ispeeshaalistii filadhee isas Jimmaa Yuunivarsiitiitti han baradhee gaafan kana fixee jedhu Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti hojjetaan ture. Waggaa tokkoof sarjarii dipaartimentii kan nuti jennu jira. Heedii ta'ee hojjedheera. Naannoo waggaa 2 argan hojjedhee carraan cimaa tokko dhufe.
carraan kun akkamitti dhufe kan jedhu dubbachuu hin danda'u asirratti marga. Maaliif jennaan carraan nama lamaaf biyya Beeljeem Yuunivarsiitii Geent kan jedhu jira. Carraan nama lamaaf dhufe kuni akkuma Itoophiyaatti carraan kun nama lamaaf dhufe carraan sun Jimma Yuunivarsiitiidhaaf kenname. Carraan kun maaf kenname maaliif dhufe keessa koo jira nan beeka. Sababni ani waa'ee dhibee kanaa amma ba'ee barsiisuuf tokko kana waan ta'eef. Carraan ani ittiin barumsa argadhe kun carraa salphaa namni tokko ittiin argatu jechuudha. Yeroo hunda keessa koo jira, yeroo hunda nan yaadadha. Kanarraa ka'uudhaan barumsa digirii sadaffaa Yuunivarsiitii Beeljeem Geent kan jedhu jira jetti. Piroofeesarii tokko nan fudhadha nan barsiisa nama lama jedhe. Lamaan keenya Jimmaa Yuunivarsiitii irraa fudhatamne deddeebi'aa turre. Otoo deebitu waggaa 3 deddeebi'aa turre sanarraan booda gastrointestinal surgery subspecialist kan jedhamu kana xumurree dhufne barumsi kun akka salphaatti hin ilaalan ofii kooti. Maal jennaan carraan kun akkatti dhufes nan beeka. Biyyoota Awurooppaa nan beeka. Biyyoonni Awurooppaa yeroo baay'ee waa'ee hikimnaa keessumaa keessaa waa'ee opereeshinii irratti hin kennan carraa namaaf. Garuu haalli carraan kun itti dhufe waan nan beekuuf piroofeesarri tokko. Maaliif garuu maaliif hin kennine akka biyyi biraa dhaqee isaanuma biratti yaalamu maaliif ogummaan kun akka bal'atu ogummaan kun keessa'u biyyoota guddachaa jiran yookaan immoo biyyoota hin guddanne akka of danda'an taasisu maaliif fedhan qaban laata? Waan nati shakkitu jira yookiin waan nati beektu jira. Tarii fi akka nuti hin guddanne barbaadaniitu kan jedhu of keessaa qabu. Meedikoo leegaal kan jedhu jira. Meedikoo leegaal jechuun nama tokko irratti nama barsiisuun biyya keenyatti baay'ee salphaadha. Namni keenya barataadhaaf kabaja kenna, isa barsiisuuf kabaja kenna. Baay'ee salphaadha. Achitti garuu akka kana miti. Piroofeesarri nu barsiise kuni akka Beeljeemitti piroofeesara beekamaadha. Yeroo hunda TV show isaanirra jira. Isa ta'uu isaatiin kan ka'e wanni kana fudhadhee guutumaan guutuutti responsibilitii fudhadhee nan barsiisedhe nama tokkotu qabu qaba. Warra akkoo dhufe kamiifuu anatu itti gaafatama gama nama kanaatiin jedhee fudhachuu qaba. Kanaaf jennaan meedikoo leegaalii hin sodaatu. Biyya Faranjiitti namoonni immoo uummata gurraacha kana yoo argan akka hakiimitti iyyuu ofitti dhiyeessuu kan hin barbaanne hin jiru. Kanaaf jennaan kanarraa kan ka'e malee hin dhufu nu bira fakkeenyaaf yeroo dhufan hin hojjetu sitti agarsiisu meeshaa kennu kana kanarratti si gargaara. Garuu achi dhaqxee carraadhaan amma nuti carraan ittiin baranne kuni biyyoota garaagaraan jira dhaqxee ijaan ilaaluun isa bichootoo hin taane opereeshinii keessa seennee gargaarree qabnee wajjiniin hodhinee amma dhumatti yeroon an harkaan keessa ammas ajaatti piroofeesara faana ture jira. Kanaaf jennaan akka kana fudhatanii kan barsiisan nama human heert qabu, nama honnee qabu yoo ta'e malee avoid godha warqaan maafanitti gala riskii kana. Kana jedhee avoid godha namni kaan garuu piroofeesarri kun piroofeesar Peet Faateen jedhama. Yeroo hunda hin jira piroofaayilii koor bakka hin nabu akka kana lappeerratti qabadhee jira. Maal jennaan bakka nama jiru kanaan kan nagee keessaa tokko piroofeesara kana. Akkamitti deebite? Fakkeenyaaf namoonni baay'een biyya kanaa deemanii ogummaa garaagaraa baratanii jiran. Garuu kan doolaarri gowwoomsee jireenyi isaan mo'atee kanneen biyyatti waadaa galaniif saba hin tajaajilan nama otoo nu dhaabanne ilaallu lubbuun hin darbu jedhanii waadaatti galan dhiisanii jireenya gaarii filatanii warri afan jira. Ati maaltu si deebise? Actually gaafa barumsa kana barannu kaayyoon barumsa kanaayyuu barumsuma kana kan namni barate hin jiru laata akka biyyaatti kan jedhu laaluu dhufeetu piroofeesarri kun. Yeroo na fudhatee deemu mudannoo isa mudatee jira jetti. Doktorumti waa'ee kanaa barate hin jiru iyyuu laata kan jedhu irraan kan ka'edha. Kan inni barumsa kana nu barsiise. Gaafuma achi dhaqnu of amansiifneerra. Barannee dhumna jijjiirama guddaa fedha. Silaa ogummaan kun biyya kanatti hin jiru. Kana jedheetu ogummaan kun kanaan duras tureera. Garuu sadarkaan irra jiru beekna. Keessumaa keessaa dhibeen nama fokas ta'e irratti hojjedhu jedhu gara fuulduraatti itti dhufta. Dhibee akka fiisullaa jedhu.
ogummaa kanaan wal qabatee kan biyya keessa ture hin beekna. Namoonni eessa akka deemu waan akka ta'u hin beekna. Ogummaa kanarratti edaa jijjiirama fiduu hin danda'ama kan jedhu yeroo dhattee ilaaltu wanta takka tulluutti asii olii ilaaltu yeroo teekinooloojiidhaan hojjettu lafa ta'eesitti mul'ata. Gaafa yaabbattu immoo mataarra gaafa baate salphaa ta'ee argita. Salphaa ta'ee argita. Hin tuqamaayyuu wanti kun kan hin jenne maaf jechaa turre jedhee yaadee beekati. Kanaaf jennaan gaafa dhattee ogummaa kan argattu dhugaa dubbachuuf tattaaffii guddaa irratti gooneerra waan kana uummannu akka baruuf. Kanaaf jennaan kan nuti arganne carraa kanas haala kanaanii uummata kana gargaaruun immoo dirqama dheettama. Kanaaf jennaan kanaaf deebinee. Lamaan keessanuu deebitanii dhuftan. Lamaan keenya deebinee dhufna. Baay'ee gaarii. Yuunivarsiitii jirraa. Dipaartimentii kana dhaabneerra. Gastrointestinal cancer surgery jedha. Caalmatti immoo waa'ee kaansarii maanillee dabalatee akka biyya irratti hojjenna. Kanaaf jennaan gara fuulduratti waan haasofnu ta'a. Barumsa kana oliin kaasa kan jedhu mana keessa ture. Yeroo tokko viizhiniin qabda miti. Proposaalii fa'aan barreessaa ture. Dan barumsa kana fixee deebi'ee nan gargaara nan hojjedha oliin kaasa kan jedhu kaayyoo ture. Proposaaliin koo Jimma miti. South Westis miti. Afrikaa Itoophiyaayyuu miti. Advanced colorectal surgery jedha. Caalmatti immoo complex fistula care in East Africa jedhee waan inni proposaalii barreessee iddoo baay'eetti galchee jira. Positive feedback kan argadhe jira. Complex fistula care jechuun biyya keenya keessa hin turre. Complex fistula care hin turre jechuun hin danda'amu. Kanarratti proposaalii guddaa barreessee dhaabbata jaarman tokkoof gashee beeka. Kanaaf ol kaafnaa barannee dhufneerra barumsa kana immoo biyyatti irratti ol kaafna kan jedhu. Onnee koo keessa ture. Gaafa kana gootee kaatu maal beektaa marga. Chaalenjii guddaa jira. Oliin kaasettee oliin kaatu. Uummatatti baatee waan hojjettu tokko uummata biraan hin geenye taanaan qopheessitee dhangaanetti qopheessitee lafa tafa. Kanaaf jennaan taa'een karoora baleessa. Akkamittiin waan barannee dhufne kana akkamittiin ittiin nama gargaara. Wanta baay'ee barannee dhufne irraa kan kana qabatee immoo mana ciisee jiru kan immoo ittiin abdii kutee jiru baay'eedha. Meetti dhufna dooktar isa dhumarrayyuu kaafna fakkeenyaaf amma dooktarri icciitii namaati jedhu yeroo baay'ee. Icciitii namaati jechuun waan nama kamuu dhofkattu dooktaraan dhofkattu jechuudha. Waan nama kamuu dhofkattu ogeessa fayyaan dhofkattu jechuudha. Dhukkuboonni nu amma kaasuudhaaf jirru maqaa dhoofnu kun kan dooktaratti argisiisuun si saalfachiisu. Dhukkuboota naannoo bobbaa karaa namaa ba'urra jiru kaansarii wal qabatee namoonni fakkeenyaaf feestullaa kana gaafa maqaan dha'u namni hin saalfata jichaafuu namatti ulfaata. Ati immoo kanarratti qo'atte kanarratti immoo hojjetta. Kanaan lubbuu namaa baraara. Maal ogummaa kana keessatti maal ibsita maal dubbatta? Yeroo wanti kun ka'u baay'ee natti dhaga'ama hoodneerra beektaa marga. Maaliif jennaan dhibeen kun mana nama hundaa jira. Dhibeen kun namoota baay'eetu ittiin rakkataa jira. Maayinni dhibee namni tokko dhoksee ittiin gubatu. Dhibee namni tokko dhoksee ittiin rakkatu. Gaafa ta'ee argu baay'ee natti dhaga'ameera. Tariitii wanta Dr. Dhaabasaan kanaaf qofa irratti fookasdi godhee eegan argadhuuf hojjedhuuf waan an argee ogeessi biraayyuu akka kanatti yaada jedhee. Iddan keessa seenee ilaalee ergan keessa ga'ee ilaalee wanta kanatu jira lakka uummanni keenya. Amma kana rakkatee jira lakka. Amma kana dhofkatee jira lakka. Huccuun nuti uffannu kun lakka wanta baay'ee dhoksaa jedha. Wanta huccuun hin dhoksine hin jiru. Kun naka kaase baay'eetti. Kanaaf jennaan dhibee kana namni biyya guddatanitti saalfiin qabu. Amma bakka ani baradhe kanatti asitti hemorrhoid clinic jedha. Seenee akka yaalamee baaname. Asiin fistula clinic jedha. Seenee ilaalamee baa. Asitti immoo Fisher clinic jedha. Dhibee maqaa ishii namni hin beekne. Sitti fidee dhufee biyya laatti naan jedha namoonni tokko. Dhibee kana sitti fidee dhufee iyyuu kan naan jedhan jiru. Dhibeen kun immoo maqaa kootiin dhibee dhuma ishii kan keetii sana kan naan jedhan jiru.
Dhibee Dr. Dhaabasaa kan jedhan jiru haa jedhan waa'ee ishii baruu bichaan gahaadhaanaaf. Garuu dhibeewwan kun biyya alaatti namni saalfii tokko malee dhaqee dhadhama. Biyya keenyatti xiqqoo ishii baay'ee dubbatti afaadhamu. Caalmatti ogeessatti dhiyaachuu irrayyuu ogeessa dhokatanii mana yaala aadaa deemuu. Inni kaanoo qabatee wajjiniin gubachuu. Dhibeen tokko jirti. Dhibee ani baqaquu naannoo bobbaa jedheen ibsa. Da'umsaa wal qabatti gogiinsa guyyaa tokkootiin dhufti. Garuu dhukkubbii ishiin fiddu elektiriikii kan qabachuu barbaade jira. Haadha manaa koo tulfata malee guyyaa tokko shugguxii ofitti naannesseen ture kan naan jedhe jira. Mudanoon akkanaa. Mana fincaanii galtee yeroo hunda bu'aa waan baatuuf achi mana fincaanii sana keessa seexana jira achi akka ishiin hin seenne kan jedhaniin jira. Kun maalirraa qabatte open ta'e hin himatu manni keenya. Dhaamsa guddaan qaba asirratti marga. Nama baay'eetu sagantaa kee kan hordofaa dhibeewwan naannoo bobbaa kan isaan namatti dhufan balleessaadhaan miti. Balleessaa eega balleessiteef miti. Ana irratti dhufuu danda'u, eenyu irratti dhufuu danda'u. Ani mataa kootti guyyaa 3-4 kan kooti saraan jedhee beeka. Narra geessi anaa jedhee beeka. Maal jennaan gaafa dhibee waa tokko beektu immoo har'a ishee kan naqabee itti guyyaa meeqa dhoofkachuun barbaachisu. Adaraa jedhee uummata bal'aa kana kan jedhu dhibeewwan kun yaadaan qabu, yaadaan argatu. Dhokatanii qabatanii wajjiniin gubachuun garuu baay'ee gadi. Nama uffannisuudhaaf ka'e qabanii kan fidan jiran bira. Maalirraa kaatee dhibeen ishee kan si gargaaramu daqiiqaa 5 sarjarii taati. Guyyaatti nama 10-15 hojjechuu dandeessa. Kanuma wallaaluurraan kan ka'e kan bahee bishaanitti of darbachuu ka'een jira. Kanaaf jennaan dhibeewwan kun gosa tokkos miti akka gosa tokkotti ilaalina jechuu barbaachisaa. Yaalii ammayyaawaa sirrii qabu. Ogeessa irrattis yeroo tokko quba ofitti qabuun gaariidha beektaa. Ogeessis bahee dubbachuu qaba. Eegalleerraa itti fufna kanaa olitti. Kanaaf jennaan saalfiin kun baay'ee argama. Namoonni tokko maskii godhatee dhufa. Akka namni nan argineef jedha. Namoonni tokko yeroo naa dawwalan sagalee gadi qabatanii haasa'u. Maal sagalee guddisee haasa'e kan? Maatiitu na dhaga'a. Maal yoo dhaga'e maatiin? TVyyuu dhukkubsattee bar maatiin hin dhaga'a miti? Maaltu hojjete? Keessumatti sagantaa har'aa kan humna olitti na gammachiisu kana. Uummanni kun wanta uffanni dhoksee jiru kana yoo ogeessatti agarsiisan malaqa. Falaqa. Amma eenyumayyuu dooktar sirriitti jabeessinee kaafna waan kana sababiinsaa har'a nama baay'een mana jira yookaan dhufuuf humna dhabee yookaan iddootti yaalamu wallaalee yookaan immoo dhufee isinitti agarsiifachuu anamma dhugaa dubbachuudhaaf waan nati yaala baqaqsitee hodhitee waan baay'ee moobaayilii keerraa argee waan namatti agarsiisuuf namatti ulfaatu keessa koo baay'ee na tuqeera. Isin immoo warri guyyaan akkasitti waliin ooltan kun maal akka ta'u hin beeku. Yoom fa'aa gammadde namoota akkanatti dhufanii dhibbeentaa meeqa si biratti kan fayyadii ba'a. Hagam gammadde, hagam sitti tole, hagam bagan biyya kootti deebi'e. Bagan biyya koo waadaa galee fi sin tajaajila jedhee bahetti deebi'e jettee meenuu kaase bal'isiitii dooktar. Ayyee margaa. Gammachuun dhibeen kun baay'eedha. Dhibeen naannoo bobbaa. Garuu maaltu jira rakkoo dogoggoraa namni hundumtuu kintaarotiidha. Achi keessaa dhibeen ani itti gammadu tokko jira. Dhibee 2. Tokko fiishar jedhamti. Afaan Oromootiin viidiyoo jedheef hin jira TikTok irratti. Baqaquu naannoo bobbaa jedhama. Baqaquu naannoo bobbaa jedhamu kana waan billaan citee fagaate miti. Ijaanuun argamtu xiqqooyiti. Suuteennee moobaayiliitti ibsinee ilaalle. Madaa nama gubdu kan ijaan hin mul'anne jennee ilaalle. Dhibee baqaquu naannoo bobbaa kun dhukkubbiisitti hin fakkaate. Mana fincaaniitti beedaa jedhee deema. Parsentii 100 fayyada dhibeen kun. Ganamuma isaa mana fincaanii gaafa galan gammachuun isaan ittiin sitti gammadan. Tokko taalanii si hammatu. Tokko harka kee ilaala. Tokko mana fincaaniitti dhuguma ana abjuudha moo booliitu beenaa ilaala jedhee kanaa dhabaan mateen jira. Kan immoo mana fincaanii seenii bahillee riichitti tokko seen jira. Dhugaadha waanta mudate. Kanaaf jennaan jechittiin nuti maal jedhamti? Fisher to pleasure jedhama. Ingiliffaan. Gadda guddaarra gara gammachuutti jechuudha.
sarjarii daqiiqaa 5ti. Namoonni kan hojjedheef yeroo hunda wal naanfannu maatii taanee amne kumaatamaan lakkaa'u. Tokko kana. Inni lammataa maanni beektaa marga dhibee tokkotu jira kan akka biyyaatti yaadan arganne. Fiistullaa koompileeksii jedhama. Dhibeen kuni dhibee dalgaa, dhibee jalloodha. Namni uffata gaarii uffatee hin bahu. Uraa xiqqoo jira, hin mala'a. Amma uffatee dhiqatee innaa bahee balbala ga'e ammas. Qaamuma naannoodhuma bobbaa kana turata. Uraa xiqqoo jira. Uraan sanaan malaa ba'a. Dhiqatee qoorfatee innaa balbala gadi ba'e ammas hin ba'a. Yoo dhaqee waan bariirra taa'e waan bariin sun akkas. Daayipparii namni. Adalta daayipparii deema. Dhibee kanatu yoo salphaa taatu salphaadhaa yoo koompileeksii taatu amma biyya alaa nama geessiti. Meeqa keenya kana yaala kana gochuu dandeenya. Inni kaanoo maal godha? Qulqulleeffataa wajjin jiraata. Inni kaanoo maal godha? Akka ishiin bakka baay'eetti nurra taa'e kirrii wayii galee fi ittiin gommaa wayii galee fi bishaan akka baasuuf godhamee wajjin hin jiraata. Garuu yaala kanaa akka biyyattiitti yeroo jalqabaaf fiduutti nutti tola. Horsishuu fiisullaan jedha. Yeroo hundumaa horsishuu jechuun kottee fardaa jechuudha. Dullaan kun bitaa mirgatti kan naanna'e jechuudha. Yaala uumaa hin qabu jedhamee jira biyya keessatti. Ji'a 3 nutti fudhata. Nama tokko yaaluuf ji'a 3 nutti fudhata. Nama tokko yaaluuf ji'a 3. Ji'a ji'aan yeroon itti guyyaatti gizee meeqa deebinee miicinu jira. Gaafa namni kun fayyu horsishuu fiisullaan tokko gaafa fayyu annan kabaja. Ofii kootiifan kabaja. Tokko irraan fadhu keessumaa keessaa maqaa dha'uun namaan barbaachisu Jimmaa Yuunivarsiitii keessatti nama mudate. Yeroo baay'ee opereeshinii taateetti gizee 5-6 obstaaluma. Namni waan danda'u sii godha yaalamteetti godhamuuf yaalameeraa dhumarratti gara Hindiitti riifariin barreeffameef. Uraa 7 qaba naannoo bobbaate. Uraan 7 kun malaa baasa. Nama kan amma gaafa laalu gaafa naa bilbiltu meeqa natti fudhata? Yaaliin kun meeqa natti fixa? Akkamitti lapheen na cabee jettu mun danda'u. Makiinaa keessa taa'ee na daawwatte. Meeqa natti fudhatan jedhiin birrii siin gaafannu. Yaalli kun tola. Horsishuu fiisullaan kun Jimmaa Yuunivarsiitiitti gargaara. Garuu gaafa akka kana ta'u carraan fayyuu isaatii baay'ee nu rakkisaa. Ji'a 3 nutti fudhata. Isaa barraayyu. Ji'a 3 deddeebinee gaafa ishiin fayyitee deemteettu sitti mun danda'u marga. Fayyitee deemte. Fayyitee qaamni iddoo 7 uraate kun hundisaa fayyee uffata uffattee naa bilbilte yeroo ayyaana irratti. Gammachuun yeroo hunda moobaayilii koo keessaa jalqabarra jira. Kun iyyuu kan fayyee kan hin fayyine hin jiru kan jedhu. Anaafuu mooraalii guddaa ta'e. Kun iyyuu kan fayyee kan hin fayyine hin jiru. Kanaaf ani yeroo baay'ee fiisullaa yoo qabaattan humaan dhofkatina wajjin rakkatina kan jedhu. Jiraa'anii bakka ulfaadha. Jiraa kan biraamee dooktar yeroo baay'ee kan dhagaas biyya kanatti kan ture dhukkubni fiistullaa kun dubartii qofa akka qabu. Dubartii qofarra akka jiru dhagaa ture. Wanti kun dhiiras hin qaba jechuudha? Dhiiras hin qaba jechuudha itti amargaa. Sumattuu kan dhiiraati. Na gaafatu yeroo baay'ee namoonni baay'ee kan irra ga'e hin beekaa, kan irra hin geenye hin beekaa. Itti qeeqamees nan beeka. Dhibeen kee kunii fiisullaa dhennaan afaan Amaariffaatiin alaa qimmaan hin gaddale abbaate. Fiisullaa wandochi namaa qobloo shuf biloo hedee so'aalle. Bayee deeme. Ajaa'iba. Hin beeku jechuun eenyu ajjeesee fiisullaan dubartii irratti malee dhiirri irratti dhufaa jedhee kan otoo yaalamiin bahee jira. Tokko. Lamman immoo maanni dhibeenumti kunuu kan dhiiraati. Fiisullaan dubartoota irratti dhufu da'umsaa wal qabata. Inni da'umsaa wal qabatu obstetric fiisullaa jedhama. Inni dubartoota irratti dhufa. Sababa kanaan miidhamaniif jecha fakkaata. Inni peri'aanal fiisullaa jedhamu kun immoo dhiira irratti dhufa akka 70. Maalirraa kaati? Sirumayyuu harka 70. Harki 70 dhiira. Ani guyyaa meeqa kan wanti kun natti dhufteetti ijoollee maaliin godhee na'ee beeka. Maal jennaan gaafa si jalqabdu akka dullaa xiqqootti si jalqabdi marga. Dullaan xiqqoo asirratti baatu kan namoonni baay'een dhoosanii dhiisu yookaan wama tokkotti dibatanii dhiisu yookaan baradoo fa'a cabbii fa'aarra godhanii dhiisu. Garuu hin baddu achi. Fayyiteen fayyitu qoorteen qoortu kanuma ibsuun shiyyoo akka kanatti. Fayyiteen fayyitu qoorteen qoortu.
isarraan immoo dhibee fuggisooti. Dhibee fuggisoo jechuun maali? Yoo afaan duuchatte namni maal jedha? Fayya jedhee gammada. Garuu afaan duuchatte jechuun karaa biraa naannoftee dhufu malee hin fayyitu. Waatu nama mudate kanarratti beektaa amantii hundayyuu nan kabajaa nama tokkotu maallaan jedhee akka kana fayyiteef afaan duuchattee ji'a 2 geesse. Dhaqeetu gasheera. Wareegee jechuudha. Galchaa galfatee gammadee Fayyee kabajanii jennaan karaa mirgaarra kan ture eessarraan dhawaa karaa bitaatiin. Horsiisuu sansiin jedhe isa yaaliinsaa biyya keessattuu hin jirre. Horsiisuu fiisullaa kana gaafa ta'u hin beeku yaaliinsa. Kanaaf jennaan dhibee fuggisoo kana fiisullaa kan jedhamtu kun yaaliin ishii kan nama rakkistu caaluma irratti dubartoota otoo hin taane dhiira irratti dhufa. Ammas hubannoo guddaan uummata kanaaf kenninu qabu tokko kana baga kaaftee waan kana. Peri'aanaal fiisullaan kanuma dhiiraati. Yeroo jalqabdu akkuma salphaa akka dhullaati. Kan namarraan qoole, kan nama faana bannu, kan huccuu balleessitu. Dhiirri tokko jira kan na mudate. Maal ishee kana caalammaa maaliif? Bakka namaa teessee gaafa waan barreetti irra teessu badu namni akka waan biraatti lakkaa'a. Kanaaf jennaan dhibeen kun dhibee dhiiraati sirumti ishee. Ani guyyaa meeqa ofii kootiitti na beekaa? Haadha dhufte. Maal jennaan dhukkubbitti koo innaan itti dhagaamtu bakka waan ittiin kun dhufuuf jedhee beekaa. Kanaaf dhibeen kun dhibee dhiiraati fiisuudhaan. Kanaaf dawaan jira. Dawaan jira. Dawaa isheetu garuu. Guddaa galatoomi dooktar. Kan isin daawwachaa jirtan Margaashoo Imala Gootaati. Har'a sab ispeeshaalistii yaala baqaqsanii hodhuu garaa fi mar'imaanii yuunivarsiitii Jimmaa dooktar Dhaabasaa Moosisaa wajjin hin jirra. Dhimmoota garaagaraa kaasuun keenya itti fufa sababiin isaa wanni fayyaadhaan wal qabate kun gaafa fayyaa qaban waan hundi guutuudha. Gaafa fayyaa dhaban garuu waan hundi hanqu. Keessaa dhukkuboonni akkana guyyaa namaas halkan namaas warri jeeqan kun yaala akkanaa biyya kanatti argame namni dhufee yaalamee achi ba'u namni qaamni iddoo 6-7 urate deebi'ee fayyuun dhugumaan goota nama jechisiisa. Dhugumaan biyyi kun nama ishii yaalu argattetti jechuun nama jechisiisa. Kuni waan raajiidhallee. Mee kan biraa qaama namaa irratti waan inni babbahan kun jiru. Fakkeenyaaf amma kormammuu kan jedhamu hin jira. Kintaarotii atamma kaasaa turte quncurraan illee hin jira. Amma bifa garaagaraa qaban. Amma namoonni baay'een sila kanatti kaasaa turte keessaa biyya kana keessatti qofa otoo hin taane addunyaa irratti dhukkubni kaansarii akka malee nama goolaa waan jiruuf waa tokko qaama namaa irratti baanaan namni hin dararama akka malee sodaa. Kanaaf mee warri naannoo bobbaa irratti babba'an kun isaan kami baay'ee kaansariitti kan dhiyaatan isaan kami kan hin dhiyaanne. Quncurraan jennu kun kintaarotiin jennu kun kormammuun jennu kun firooma qabu moo addummaa qabu moo mee isaanillee bal'isiin kaasa. Hayyee Marga. Wantoota ammatti jette kuni biyya keenyatti wanti hundumtuu tokkittiidhuma. Namoonni baay'een otoo sodaatanii gaariidha iyyuuti. An akka kootti. Waa hunduma kintaarotiidha jedhu. Kintaarotii jechuun dhibee salphaa jechuudha. Anaaf. Uummata bal'aa kanaaf akkamitti yoo jette kintaarotii jechuun wanta nama kolfisiisu kanaan dura jedhee gambee dhufan. Niwukilaar boombii fi kintaarotii wal bira kaa'een uummanni Itoophiyaa maaliif kintaarotii sodaata? Niwukilaar boombii caalee jedhee hin beeka. Kanaaf jennaan dhibee xiqqoo taate guddisee sodaata. Maaliif yoo jette tokko waan inni manneef lama waan hundumtuu kintaarotii dhayanii waan yaadaniif. Kanaaf kintaarotiin ishii tokko. Fiisullaa kan nuti jedhu kun ishii tokko. Baqaquu naannoo bobbaa kan jennu ishii tokko. Kaansarii kan nuti jedhu tokko ishii tokko. Kanuma bira darbee immoo oksisaa kan jennu tokko jira. Pruritis jedhamu kun ishii tokko. Kanaaf jennaan jarreen kun tokkotti hin jijjiiramu. Amma yaadni duubatti hafamaa inni kintaarotii turee ka'ee fiisullaa ta'e jedha kun dogoggora. Jarreen kun dhufuu danda'u kophaa isaanii. Namni tokko kan waa sadii qabu na mudatee beeka. Fiisullaa kan qabu, baqaquu kana kan qabu, kintaarotis kan qabu. Sadan. Ajaa'iba. Tokkotti jijjiirame otoo hin taane
Ofumaaf uumaman of danda'anii dhukkuboota sadii wal cina jechuudha. Wal cina maalirraa uumama wette inni tokko gilaandii irraa ka'a infekshinii gilaandiitu jira irraa ka'a dullaadha ta'a sullaadha ta'a. Inni tokko immoo dhiita hidda dhiigaati kintaarootii hiddi dhiigaa olii ta'e. Inni tokko immoo fooni yoo foon kun cite baqaquu naannoo bobbaa ta'a. Kanaaf kan isaan irraa dhufan iyyuu garaagara. Tokko tokkotti jijjiiramu jeneraali yoo haasofnu. Namni tokkitti qofa qabaatatti 2-3 qabaachuu danda'a. Garuu namoonni baay'een maal jedhu quncurraa kana kormommuu kana wanta qaama hundumarratti bahe kintaarotii jedhanii yaadu. Yoo fuula irrattis bahe kintaarotii jedhanii yaadu. Yeroo baay'ee quncurraa kan nuti jennu kuni vaayirasiidhaan dhufaa yeroo baay'ee ogeessa bogaatii jaalama waartee jennaani inni suma waan hin qabatu. Kormommuu jechuun immoo dhiitoo kamiyyuuti dhiitoon kamiyyuu ogeessaan yoo ilaalame wanti kun dhiitoo salphaadha moo dhiitoo nama shakkisiiftu jedhanii erga ilaalanii booda namna fudhatanii dalalanii booda gara yaalitti deemu. Garuu namni maal jedha bakka kamitti kan bahe hunduma kintaarootii jedha. Kan hunda caalaa si kolfisiisuu nama naa dawwale kanaan dura. Kintaarotiidha jedhe. Kintaarotiitu na jalaa qabee yeroo baay'ee suura isaa kaasina jedhee si fallaalaa jennaan suura kaasee natti erge. Suura kaasee gaafa natti ergu suurri ani ilaalu suni uumaan haa ta'uu dide. Mee ammas bareechi kaasu uumaa ta'uu dide. Tariiti mataa kee keessatti hin jedhaan kan koomitii jedhe. Hin jennaan kan jabbiiti jedhe. Jabbii irratti ishii baatellee jabbii irratti dhiitoo ergee kintaarotiitu itti beekee Dr. Dhaabasaatu yaala jedhee anatti bilbilee beeka. Kanaaf jennaan kanarratti awweernasii uumuun baay'ee gaariidha. Wantoonni kun sadanuu garaagara. Tokkotti deemamti. Garuu namni tokko yoo ogeessaan ilaalame wanti gadheen maanni beekta carraan itti barumsa argadhe keessaa tokkotu kanaadha. Yoo salphisanii ilaalanii guddaa yeroo ta'u. Kintaarotii salphaadhumaa si wajjin jiraatta. Waggaa kee guutuu waa tokkos. Garuu dogoggoraan nama kaansarii qabu kintaarotii dhawedhaan lubbuu dhabsiisa. Ishiin kun baay'ee dhaphina turte. Nama meeqatu ittiin du'e nama meeqatu ittiin miidhame. Maal jennaan mallattoon ishee wal fakkaatti. Dhiigatu jira dhiitootu jira. Kanaaf jennaan hundumtuu garaagara. Kan biraa amma Dooktar dhukkuboonni kun waan amma weerarshanii wayiitiin yookiin akka weeraraa wayiitti ka'an immoo duruma jiru. Mee kuni waa akkami dur namni kan hunda baatee dhofkatee ittiin miidhamaa kaan du'aa ture immoo waanuma weerara wayiitiin dhiyoo dhufe dhukkuboonni kun. Ayyee marga. Kanarratti wantoota inni yaadadhutu jira. Tokko isaa akkuma hundasitti dhibee Dr. Dhaabasaa warri jedhan jiru. Erga barattee fiddee dhuftee kan naan jedhan jiru. Tokko immoo dhibeen nuti kun guddate barattee uumamee kan jedhu jiru. Garuu dhugaa dubbachuuf jedha. Dhibeen kun uummata keessa tureera. Uummanni ittiin miidhamee tureera. Anaafuu gaaffii guddaadha. Keessumaa keessaa baqaquu naannoo bobbaama namoonni kumaatamaan dhufanii yaalaman kana haadholiin keenya akkamitti laata kan dabarsan kan jedhu anaafuu gaaffiidha. Jira dhibeen kun baay'eetti. Waan haaraa uumne miti. Maanni gaafa waan tokko argitu of kattee otoo wajjin gubattu namni TikTok irratti arga. Halkan sa'a 8tti argee natti dawwalee beeka. Dr. Dhaabasaa TikTok irratti argine jedhee halkan sa'a 8tti otoo bo'uu natti dawwalee beeka. Ati rafuu dandeessa. Isaan garuu wanti isaan hin raffifne waan jiruuf sa'aatii argatanitti. Keessumaa keessaa deessuun tokko deenyaan ani immoo waadaa galeera kanarratti. Namni baqaquu naannoo bobbaa qabda. Yoo bilbilli koo isin hin kaane ta'e miseejiidhaan na erga. Kan koo baqaquu naannoo bobbaatiidhaan na erga. Halkan sa'a 8tti ka'ee dawwalee fi namaaf kana godhi jedheen beeka. Maal jennaan yeroo baay'ee da'umsa booda dhufti. Ciniinsuu booda dhufti. Yeroo ishiin dawwaltu haatiin boochi mucaan biraa boochi. Gaafa bilbilli tokko bilbilamee haati boochu mucaan biraa boochu ana akkanatti nan beeka dhibee kana ishiin baqaquu naannoo bobbaatti beekaa jira. Kanaaf jennaan dhibeen kun kintaarotiinis jira, fiisullaanis jira, hundumtuu jira. Dur hin baramne irra caalli isaa otoo hin beekamiinuu fudhatee deemee beeka. Kaansariin durumayyuu otoo hin beekin fudhatee deema. Warra akka fiisullaa kana hoo namni amma dhufumee namni waggaa 27tti rakkate dhufee amma yaalamee fayyee jira. Waggaa meeqatti rakkate? Waggaa 27. Baqaquu naannoo bobbaan ani siin jedhu kana mudannoo cimtuudhaanaaf
nama waggaa 19tti qabame waggaa 57tti dhufee na biratti yaalamee jira. Gaafa ba'u maallaan jedhee doktor ani yoo ayyaana waggaa dhufe foon baqadha. Gogiinsa fidaa xiqqoo dhukkubsa waan ta'eef. Waggaa amma kanaan jiraanne akkamitti duubatti deebi'ee jiraachuu danda'a? Maaliif jennaan waggaa 1957 jiddumee garaagarummaa meeqa jira? Ajaa'ib. Waggaa hamma kana mana fincaanii dhaquu sodaacha. Hin dhukkuba waan ta'eef. Booliin baanaan hin dhukkuba waan ta'eef. Sodaa kanarraan kan ka'e waggaa amma kana guucha qabatee garuu gaafa miidiyaa irratti baanee argu dhibeen kun salphaa ta'uu gaafa argu gaafa yaalamee bariitu isaa mana fincaanii dhaqee bahu waggoota darban kan akkamittan jiraadha. Idaa himmi ooftiiyyuu jireenyi. Jireenyi na nammaarraa ture sun jireenyi dhugattawaa ture sun himmi ooftiiyyuu ammaa. Boqonnaa jireenyaa tokko boqonnaa jireenyaa biraatti ce'u jechuudha. Bakka eenyu fishartu pleasure jedheera dura. Ingiliffaan gaddarraa gammachuutti jedha. Otoo yoom ta'ee gaarii ture yeroo sana yeroo naannoo waggaa 19 sana. Otoo ta'e waggaa amma kana akkanatti dabarsu. Kanaaf jennaan dhibeen kun kan waggaa qabatee wajjin kan lubbuun darbeen jira. Kan qabatee amma ammaatti jirus jira. Waggaa 30 turee dhufee kan yaalame jira. Dhibeen kun duruma jiru. Doktor Dhaabasaan fidee dhufne dara. Ajaa'iba rabbiin. Amma yoo Margaashoo kanarratti dhimma rakkoo hamaa xiqqoo fakkaatan garuu baay'ee jireenya namaa goolan baay'ee lubbuu namoota baay'ees dabarsan kana gaafa kaafnu namoota 7 yaala baqaqsanii hodhuu raawwatteeti kanatti dhufte tarii namoonni televizyiiniin Margaashoo irratti ilaalaa jiran kanneen boru mala biraa rakkoo kana dhukkuba kana faana jiran kaasanii dhufanii simbira yaalamuu danda'u mee dogoggora ogummaa keessaa akkamitti ilaaltati? Fakkeenyaaf dura waa kaasuuf yaaleera namoonni mana yaalaatti dhufanii gaafa dhufan namni hundumtuu fayyuu sammuu keessaa qabateef namni kamuu mana yaalaa namni dhufu hin fayyu jedhee yaadu nam fayya jedheetti simbira dhufu. Isin immoo imaanaa lama baattan. Namummaan imaanaa baattan waadaa ittiin baatanis qabdu waan ta'eef dogoggora ogummaa keessatti uumamu. Miidhaan ni qaqqabsiisu wal qabsiisinaa kaasa. Hayyee waan gaariidha Marga. Har'a akkuma ati jettee nama 7 miti nama 8 opereeshinii godheen bahe. 8. Dhumarratti bira darbuu hin dandeenye nama. Kanaaf jennaan dogoggorri mana yaalaa keessatti uumamu hin jiraata kun wanta kana amanuun dirqama. Garuu maa inni negligence kan jedhu jira. Kanarraa ka'ee kan uumamuu danda'u hin jira. Wanti kun immoo eenyu ilaallatu jette doktora ilaallachuu danda'a, narsii ilaallachuu danda'a, anesteeziyaa ilaallachuu danda'a, laaboraatoorii illee ilaallachuu danda'a. Riizaltiin namaallee garaagara ta'uu jiraachuu danda'a. Wantoonni kun wantoota amma yoonaatti uumamanii kan tokko namoonni ogeessitti sirreeffama fudhatee laayisensiin kanarraa ka'e illee hin jira. Wantoonni kun hin uumamu. Garuu maa inni dhaamsina ni qabu. Wantoota kana hambisuudhaaf sirriitti jira wanti lafa kaa'ame. Tokko wanta humna nama tokkooti olii qoodhiisuu itti namana. Keessumaa keessaa dhimma fiisullaa kanarratti yeroo dhufu na bira mudate beeku waan ta'eef. Kanaaf jennaan dogoggoroota uumamuu danda'an yeroo opereeshinii gootu, yeroo qoricha kennitu haa ta'u, yeroo kamaa ta'u cheeklistiin ni jira. Wantati guutuu qabdu dirqama. Pileeniin tokko naa qomamaa maaltu guutama? Yeroo hundumaa ruutiniidhaan akkana godhaa yoo akkana taatan qabattoo godhadhaa kun cheeklistiidha. Nuyi akka kiimii opereeshinii tokkotti cheeklistiin kun sadarkaa 3 jira. Otoon hojjetiin dura namicha kana madamsa jaarratti rakkoo mudata hin jira. Guutamuu qaba. Bakka garaagaraatti harka 100 kan guutu jira, kan harka 100 gaditti gadi guutu jira, kan immoo botaatti gadi jiraachuu danda'a. Kun dirqama. Opereeshinii otoon seeniin dura immoo otoon eegaliin duras wanti guutamu jira. Iqaan tokkoon lakkaa'amti. Yeroo opereeshinii dhumuus immoo wanti guutamu jira. Iqaan baheesu hunduu baheera. Instrumentiin itti hodhamu hunduu baheera. Lilmoo dabalatee baheera. Gooziin baheera. Kanuma darbee immoo gooziin nama keessatti irraanfatame argita. Kanuma bira darbee immoo
Aartariin garaa keessatti raafatame argita. Kun maalirraa ka'a? Strict ruulii sana hordofuu dhiisuudhaa ka'a. Ammallee dhaamsinan ogeessa fayyaa kamiifuu kennu ofii kootiif amman danda'etti yoo nama hin fayyadne nama hin miidhin kan jedhu isa jalqabaati. Yoo nama hin fayyadne nama hin miidhin kun pirinsipilii Hippokrates lafa kaa'edha. Nama tokko yoo fayyaduu dadhabde hin miidhin. Kun maa inni sin gargaara jettee galtee mi'a garaatti hin gatiin. Kanaaf jennaan waan danda'u hunda gochuu qaba. Kun nama mudatee beeka biyya keenyatti, biyya alaattis mudatee beeka, biyyoota faranjittis mudatee beeka. Kanaaf jennaan wantoonni kun karaan ittiin hambisuu danda'an hin jirama waan ta'eef irratti du'anii gochuun dirqama. Ani yeroo hunda baay'ee obseesdiidha kanarratti. Caalmatti immoo yeroo tokko maa hinni wanta opereeshinii keessatti nama mudachuu danda'u maatiidhaanis dursanii mari'achuun barbaachisaadha. Wanti ani faranjii irraa baree dhufe tokko kana marga. Daqiiqaa dheeraan kenna nama tokko toon opereeshiniin seenii. Suuraa fa'aa kaaseen itti agarsiisa. Yeroo opereeshiniin keessa akkanatti hojjenna. Kana yoo goone akkana taana. Carraa hammamiin fayyadni jedha. Isa 100 fayyuu ati 100 fayyuu dandeessa. Isa hoo kanaanoo kan kee kun dhibeen kun amma harka 90-85 fayyaa. Tarii carraan deebi'uu jira itti yeroon itti himtuun jira. Kun ogeessi fayyaa kamuu kan gochuu qabu. Maaltu si mudachuu danda'a? Itti himuu qabda. Wanti baranii itti galanii koo nama rakkisu. Kanaaf jennaan rakkoon uumamuu waan danda'uuf rakkoo kana dhoowwuunis akka inni uumamne gochuuf tattaaffii gochuudha. Dursanii waan ta'uu danda'u tokko nama tokkotti himuudha. Kun baay'ee wanta gaariidha. Ogeessi fayyaa kana ilaalus yoomillee taanaan cheeklistii jedhama. Pileeniin otoo hin guutamin hin qabu. Namni asii olee gara hawaa deemu otoo hin guuttatin hin qabu. Maal jennaan wanta lafa tokko irratti otoo lafarra jirtuun soroorfanne qilleensa irratti hin sororsitu. Kanaaf jennaan kanatti nama. Baay'ee galatoomee baay'ee koomataadhaati. Baay'ee ko'eessaa. Bilbilli kee akka malee guyyaa tokkotti waliin oolle kanatti waan hin argee fi namoota guyyaa tokkotti namoota 8 waldhaanuun baqaqsanii hodhuun salphaa miti. Kana bira darbitee immoo yoom yeroo argatteet marsaariitii hawaasaa tiiktookiidhaan maaliin namni akka yaalamu fayyuun akka danda'amu dhoksuun akka hin barbaachifne dawaan akka jiru namni fayyisu akka jiru kana hojjechuudhaaf yoom yeroo qabda yoom yeroo kee akkasittiin namoota barsiisutti ta'u. Yeroon koo marga. Yeroon koo sa'aatiin 24 hiramtuudha. Kan baay'ee na gaddisiisu garuu achi keessaa maatii kootiif sa'aatiitu hin jiru. Garuu nama rakkateef sa'aatii. Maatii namaa lubbuu oolchuu jettee maatii kee immoo irraanfatta mana. Ganaman bahaa. Manaatii baanaan warra opereeshinii ta'e irra naanna'een ilaala. Kan inni baay'ee sensitiif dheeraa irratti hojjeta. Dhugaa dubbachuuf warri yaalaman beekaa yeroon gadi jedheen madaa nan miicca. Madaa gadi jettee miiccu maas hin godhu. Hin fayya malee, itti gammada malee. Ganama kaatee kanan goota. Sana booda innaa dhufu maal goota warra haaraa jiru laalta. Sana booda warra iskeejulii qabu opereeshinii goota. 12 qixxee 12 walakkaa yeroo ta'u nan bahaa bakka tokkoon taa'a. Maal jennaan waadaan galee jira. Galgala isaa 12 qixxeedha. Hanga 3 qixxeetti guyyaa hundumaa guyyaa ayyaanaa dabalatee tajaajila bilisaa bilbila dawwala namni dhibeen koo kanadha kana godhi bilbila bilisaa kana waggaa 3 darbaniif guyyaa hunda guyyaa ayyaanaa dabalatee saa 12 walakkaa qabee amma 3 walakkaatti tajaajila bilisaati. Kaayyoon ani ittiin ka'eefan mooti. Carraan ani barumsa kana ittiin argadhe hin dura waa'ee isaa kanan kaasu waan jedheef bilbila kana sa'aatii kanarratti nan godhaa. Tiiktookii kana opereeshinii kana tokko yeroo hojjedhu waan itti fida beekta. Yeroo opereeshinii hojjedhu walaa kunis hin jira. Wanti kun inni har'aa kun ogeessa fayyaa fayyadee hojjedha. Achuma opereeshinii jidduudhaan dhaabadhee yeroo of nama qabatu jira. dhukkubsatee yaalamu qofa otoo hin taane ogeessuun fayyaa biraa immoo yaala akkanaa namni yaaloo jiraate isas hin fayyada. Hin fayyada baay'ee isaa viidiyoon koo baay'een isaa ogeessa fayyaa hin barsiisa. Kan baay'ee naa bilbilanii itti gammadan jiru. Maal jennaan wanta na mudatu wanti na mudanne hin jiru margaa wanta xiqqoodhaa ta'e wanta amma samaayii kana jechuudha. Sigar baay'ee si dinqisiifadhu wanti na baay'ee ajaa'ibsiifadhu tokko hin jira. Ogeessi marsarii kun Itoophiyaa qofaaf hin se'in. Dubaayii taa'anii kan rakkatan
baay'ee hin jiru. Bakka isaan jiranitti qoricha tariitii ogeessa biraa dhaqanii kan isaan argachuu hin dandeenye gargaarree fayyeera jedhanii misgaanaa kan dabarsan jiru. Biyya Awurooppaarraa bakkuma itti baradhee dhufuullaa sanarraa dhibee fisullaa kana gisee torba yaadamee kanumaan feeldi ta'een jira. Inni dhaabadhoomu dhufeera ji'a lama bira ture fayyee kan deemeen jira. Kompleeks fisullaa kana rifujii kaampii UK keessaa Dr. Dhaabasaa yookaan ofan ajjeesa yookaan na yaaltaa kan jennaan kottu maalirratti arge viidiyoodhuma kan argeetu yaala fisullaa kompleeksii kana itti deddeebi'amee yeroon godhamu jira. Isaan maafilee chaalenjiidha kompleeks fisullaan kun noovichee miti. Ameerikaafis Kanaadaafis Yuurooppiifis chaalenjiidha. Yeroon itti nama isa dhumaa barbaadu jira. Mucaan kun dhufee ji'a 3 bira ture deeme. Fayyee qulqullaa'ee deeme. Kanaadaarraa kan dhufee jira. Dhibee fisullaa kana caafii addunyaarraa kan dhufee yaalamee jira. Eessatti Jimmatti. Tokko maallaan jedhaa Noorweerraa kan dhufeedha. Jimma dhufee yaalamee fixee yoon achi gahee natti deebi'ee of ilaala jedhee almost ji'a 2 ture Jimma kana. Gaafa deemu. Mirkaneeffatee. Gaafa deemu. Ani koo doolara birrii miliyoona meeqa baaseera achitti. Maaliifan hin fayyine asitti maafan fayyeedha. Garuu maanni fisullaan kompleeksiin kun baay'eetti of eeggannoo guddaa gaafata. Hordoffii gubbaa gaafata. Of kennuu gaafata. Hakiimiin gadi jedhee qusulii sana miicuu gaafata. Kana kan godhu xiqqoodha isaanuma biratti. Chaalenjiingidha. The most challenging jireenya koo keessatti anas kan nafattanudha baay'ee. Success rating keenya very highidha. Garuu kan nafattanudha. Kanaaf jenna maafan magaala ishii xiqqoo kana keessatti fayyade sagaasitu beeka. Garuu maalirraa argate? Marsarii hawaasaa irratti nama barsiisuun inni kaan achumarraa argatee qoricha bitatee kan fayyadu jira. Wanta nama fayyadu gochuun kun gaariidha. Kana jedheen yoo yeroo natti dhiphatte illee opereeshinii tokkoof tokko jidduutti daqiiqaa 10 yoon qabaadhe shitti viidiyoo kana. Ediitii kanas badaan baranne egaa yoo ofuma keenyaa yaalla. Kana gochaa. Kanaaf jennaan ani akka istuudiyoo bareedaa kanas hin qabu. Innuma jirutti. Ajaa'iba! Baay'een si galateeffadha. Sababiinsaa Margaashoo imala gootaa kaayyoon keenya dhaloota lubbuu namaa baraaru. Dhaloota boru biyya isaa jaalatu. Dhaloota boru kan isa caalu uumu. Faana gootaa dha'uun imalli gootaa kanarraa ka'a jechuudha. Anis kanaa jedheen Finfinneedhaa ka'ee si barbaada Jimma dhufe. Gammadaadhaan baay'ee. Kan biraa xumurratti yaada xumuraa fakkeenyaaf dhaamsa jettee kanatti dabarsitu ogeeyyii fayyaatiif. Dhaamsa jettee kanatti dabarsitu namoota dhukkubaa yoo ilaalan xiqqoo yoo argisiisuudhaaf dhukkuba iddoo biraa namatti argisiifattee yaala argattu kana lafatti deeman garatti deeman wallaalanii mana isaanii jiran dhokatanii dhukkuba kunuunsan isaaniin maal jette? Dhaloota kanaan maal jette? Waan jedhu nuu kaasa. Hayyee Margaa. Dhalootaan maal jettaa? Dhaloonni cimee hojjechuudha. Dhaloonni kamiyyuu chaalenjiin nama barsiisa. Chaalenjiin hin fayyada. Dhaloonni cimee barate namaaf ta'a. Afaan guuteen dubbadha Margaa. Ani otoon bakka sanatti hafeera ta'eeti namoonni ati har'a argite sun namoonni akka kan opereeshinii ta'anii ba'an sun otoon baranneeti jara kana iyyaatu. Namni tokko kan barumsarra jiru dhaloonni barumsarra jiru barumsa isaa cimsee bisee kanaa ol godhee wanta nuti ammarra jiru kanaa olitti kan hojjetu dhufa duubaan nan amanani kana. Maal jennaan isa darbe irraan baratta wanta haaraa dhufu jira teekinooloojii haaraa si uumamu jira. Tarii kan nuti amma kanatti cinqabnee wajjin hin gangalannu yaalli haaraa dhufee lammiinumti keenya amma cimee barate kun duubaan dhufu. Kana ol kaasee bakka nuti amma jirru kanarra dabarsee ol guddisuun jira waan ta'eef lammiin dhaloonni goodaa dhufu chaaleenjiitti fayyadamee maalitti fayyadamee jabaachuudha. Jabina guddaa. Obistaakiliin kamuu akka nama dhaamne dhaamsan qaba. Ogeessa fayyaatiifis dhaamsan qaba Margaa. Maal jennaan mismanaajimentiin yeroo tokko quba ofitti hin qabne taanaan alatti
dhukkubsataa bichaatti quba qabuun sirrii miti. Maal jennaan kana nan har'a ilaale keessaa amma tokko dhibeen kun kintaarotiidha sii murra naan jedhaniiru. Shakkinaan man dhufe bakka jennaan. Garuu kintaarotiin turre marra. Dhibeen kun sinxiqaatiidha. Otoo akka kintaarotiitti yaalame ittuutti jabeessa malee fayyisu. Kanaaf jennaan ogeessi fayyaanis wanta tokko wanta san laallanne gara isa laallatuutti riifar gochuun baay'ee gaariidha. Wanta nama hin laallanne wanta inni hin baranne tokko isa barate irratti haakkabu gadi jedhee gargaaree fuula ifaadhaan onnee namatti toluun keessummeessaa gaariidhaan gadi jedhee yoo jedhee namni sin dhofkatu marga. Wanti inni danda'u yoo baay'ee jira isa danda'u hojjetee isa dandeenye immoo nama danda'u dabarsu. Kun dhaamsa koo ogeessa fayyaatiif. Ogeessi fayyaa tokko yeroo dhukkubsataan dhufu kolfee xabatee haasofsiifatu namni waa sin dhofkatu. Dura sii ilaala malee kan si garramu namoonni tokko hin jiru. Wanta haadha manaa isaaniitti waggaa meeqan himne kan natti himan jiru. Itti dhiyaadhu sirriitti yaada isaanii fudhadhuuf yeroo kenneef. Kun dhaamsa koo ogeessa fayyaatiif. Namoota dhibee kanaan rakkatee mana taa'uufoo yaaliin kun hin jiraa. Yaaliin dubattafaa tokko hin jira akka biyya keenyaatti nan dubbadha asirratti. Maanni beektaa biyyoota guddatanitti dhibeen kun akkanatti kilinika mataa ofii qaba. Hemorrhoid clinic, fissure clinic, fistula clinic jedhee. Biyya keenyatti garuu yaada dubattafaa tokkotu jira. Yaada dubattafaa kana kan yaada kana adeemsisanis yoo dhiisan gaariidha kan jedhu sibiilaan hin tuqiinaa isinitti baay'ata. Kun tokko guddaadha. Maaliif? Amma yaaliin ammayyaan jira, yaaliin aadaan jira. Lamaanuu wal cina deemuu danda'a. Garuu maal? Inni tokko lakkii mana yaalaan dhaqiinaa, sibiilaan hin tuqiinaa, nu bira qofatti bichaadha kan jedhu kuni yoo dhaabate gaariidha. Nama baay'ee rakkoodhaafis uumeera waan ta'eef. Kanaaf jennaan mannis immoo sibiilaan yoo tuqan gadheedha kan jedhu kan of keessaa baasa. Maal kuni biyya guddatan Ameerikaa keessa kun hin jiru. Awurooppaa keessa kun hin jiru. Sibiila hakiim ogeessu maafan baradhee dhufeereen jette. Maaf harka qabanii na barsiisanii piroofeesariin akka kana jedhu. Kanaaf jennaan yaala qaba. Yaaliinsas sirriitti kan itti amanamee jedhu. Garuu maal ta'uu qaba? Yaaliin kun eenyu laallatan jedhu adda bu'u qaba. Waan na mudatee fi keessumaa keessaa dhimma fistulaa irratti maal otoo tuquu baatamee kuni? Otoo tuquu baatamee maali laata kan jedhu ogeessa fayyaa baay'eedhaan jedhee beeka. Dhibeen kun yeroo ishiin salphaa taate ogeessi fayyaa kun hojjetu jira. Ispeeshaalistiin qadoo digganaa tokko, siimpilii fistulaa tokko bareechee yeroo inni hojjetu jira. Yeroo isaa walitti ta'oo yoon si tuqee yoo tuqamtee dhabiittiin hin baddi kan si garramu. Rakkoo ishiitu kana yoo tuqamtee hin baddi. Yoo akkas ta'e lakki kun kan bi'aana bira miti akkana toon si ergi. Isa salphaa ta'e kun salphaadha sii baay'ee eenyuun hojjeta. Konfideensiidhaan gargaartuu jette mannis maal sirratti dibiloopi godha. Konfideensi sirratti dibiloopi. Itti amanee dhufa. Inni dhofkate ba'uu jammaa. Namoonni immoo kuma meeqaan yaa'an kun ikkoo qabatanii mana turaniiru iyyuu. Har'a ganama naa bilbilameera namni tokko. Doktor waggaa 22 namatti isin himne dhibee kana ani fistullaadhaa qabadhe taa'eera. Yaada gizee 2 godheera. Uumaan fayyadu argeera. Kanaaf dhiise. Garuu amma immoo yoo haala itti ibsitu kana ilaalu. Tarii fayyuun danda'a. Waggaa 22 qabatee taa'eera. Kanaaf jennaan isa hojjennu irratti gaarii goone isa hin dandeenye irratti isa hojjetu irratti yoo ergine kun dhaamsa kooti. Baay'ee gaarii. Xumura irratti amma galata jennu kana ani waan hin dhukkubicha hin argineef galateeffachuun homaa kanaa dhabuu danda'a. Garuu otoo namoota waggaa 10, waggaa 15, waggaa 5 dhukkuba kanaan dadaramanii fayyan otoo dhufanii bakka anaaf si gidduu taa'anii haasa'anii waan dabarfatan isaanumatu beeka. Kanaaf dhumara irratti mee mudannoo addaa waan si ajaa'ibe ogummaa kee kana keessatti wanti jiru wanti nuu kaaftoo jiraata. Inni biraa immoo eenyu galateeffatta? Namni galataati qabdoo jiraate akka nuu kaaftee xumuru showuu keenyarraaf jenna. Hayyee margaa. Mudannoon ani qabu
mudannoon ogummaa kana keessatti qabu dhugaa dubbachuuf baay'eedha waan ta'aniif hundi isaanaaf mudannoodha. Maal jennaan nama ani bakka kana booda tasfaa kuteera ofirratti wanta tokko lubbuu koorratti yaadeera jedhu yoo yaaltee sii fayyu kanaa walitti mudannoon guddaan jiru. Nama lubbuu ofiitti yaade. Kan itti aanee jedhu immoo maahinni yeroo tokko tokko immoo kan si mul'atu immoo maahinni bakka hojii irratti wanta salphaa taate tokko yeroo namni ittiin bara jireenya isaa guutuu ittiin dararamee dhibeen kun lakka kanumaa laata. Tokkotu maallaan jedhee dhibeen kana ittiin rakkate waan hojjedheef jecha dhumeeraan jedheen opereeshinii seenneetan. Hojjedhee fixeeraan jedheen. Amma ittiin ishiin dararamte ishiitu beeka. Hojjedhee fixeera bakkaan jedheen. Dhibeen ishiitu daqiiqaa 5 gaafata. Hin baatu naan jette opereeshinii. Harka na qabdi. Atis akkuma iddoo kaanii shwaa na gootee baata miti. Dhibee kootu daqiiqaa kanatti dhumaa. Gaafa sana baay'ee natti dhaga'a. Bariitu garuu gaafa mana fincaanii seenee boofnamu gammachuu isaanii gaafa argitu dhugaa dubbachuudhaaf mudannoo cimaadha. Mudannoon kan biraa kan na mudate maahinni yeroon achi biyya Beeljeemitti baradhu mudannoo danuu qaba. Achi keessaa tokko Profeesara kan afaan yeroo hunda opereeshinii godhaati. Yeroo seenuu nan gadhiisu harka koo qabatee deema. Gaafa kaan opereeshiniin cimaa isumattis wanta cimaa dhufe. Turre halkan keessaa amma sa'a 6 baaburri biyya Beeljeem sa'a meeqatti dhaabata? Sa'a 4tti dhaabata. Sa'a 4tti dhaabata sa'a 6 keessatti gaafa baanu eessaan deemtee galta. Manni biyya sanaa akka biyya keenyaa garaagara miti. Bilookiin ishiis wal fakkaatti, manni ishiis wal fakkaatti. Gaggaafattee deemtu maaliin jettu halkan isaan halkan sa'a 6tti hospitaalaa bahee sa'a 9tti GPS'dhaan dhumarratti waan godhamnaaniin iddoo hospitaalatti deebi'een daandittii baabura ittiin deemu sana GPS'dhaan halkan sa'a 9tti galee beekaa kun mudannoo cimaadha. Na mudatee beeka. Ajaa'iba rabbi xumura namni galateeffatu jiraata. Kanatti galateeffattu jalqaba irratti rabbi tokkicha. Maal jennaan eessan turee eessan jira san jedhu yeroo hunda nan galateeffadha. Rabbiin galateeffatta. Kanaa gaditti kan jettu barsiisonni kee. Amma barsiisaan kutaa 5tti naan barumsa dhiise sun kottu baradhu jedhee barsiisaan mana barumsaatii dhufee manaa na fuudhee na barsiise kun galata qaba barsiisaa daandanaa yeroo hundaan fadhu. Barsiisonni akkati si qaran akkati ispeeshaalitii fixu kun si qaran hundi isaanii galata guddaa qabu. Hundaa walitti garuu barumsa namattiin amanee ittiin jedhee gargaaru kun Profeesarri kun waaqumatu guddaadhaa gadi buusee yuun jedhee roonda. Akka maatii taanee akka maalii taanee goonee jirra. Beeksii fotoon taane warra dhukkuba kanaa dararamaniif bu'ee isaaniif si buuse. Profeesar Peet jennaan. Profeesara kana waaqarraa gadi bu'eenaan waaqarraas gadi buune. Garuu namni Profeesara kana gadi buusee eenyu jette haa ta'u korraatu shuneennaan Jimma Yuunivarsiitii turanii amma ministeera barnootaa keessa jiru isaan kan fide carraa kana. Walqixa galata qabu. Kanaaf jennaan Profeesaroota kana nan galateeffadhaa hunda darbee immoo uummata Itoophiyaa, uummata Oromoo. Hundus cina dhaabata yeroo waa tokko watii nama gargaara itti waa gootu nama biraan gahaa. Inni kun wanti kun gaariidha si fayyadeedhe si cina namni dhaabachuun gaafati waa tokko kun sin gaariidha itti jettu wanti kun edaa nama gargaaraa jedhanii nyaatatti qopheeffatte kana kottaa nyaadhaa jechuun nuyiif maa'inni wanta nuti hojjennu tokko wanta nuti miidiyaan goonu tokko nama biraaf dabarsanii ilaalimee dooktorii kana gaafa jedhan uummanni kunis kabaja qaba. Ajaa'iba rabbiiti. Margaa shawunis galata guddaa. Ulfaadhu margaa shawu imala gootaa har'aaf jennee asumatti xumurree jira. Waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Anis yeroo baay'ee qaalii kana keessatti
namoota dabareen dhaabbatanii isaan eeggatan, ciisan yoomnuu dhufa jedhanii eeggatan, namoota guyyaa tokkotti namoota 8 yaalanii baqaqsanii hodhanii fi nagaadhaan biraa ba'anii yeroo xiqqoo kana keessaa naa fiddee naa qooddee anis waanan jedhuun qaba. Naman itti waa jedhuun qaba jettee waan dhufteef guddaan si galateeffadha. Daawwattoota keenya showuu keenya har'aaf jennee asumatti xumurree jirra. Torbaan qophii biraatiin waliin itti deebina. Imalli Malagootaati. Fayyaa ta'a.